Ora vaya tajera gofta, ora vaya tajera gofta. Awana natali, ora vaya tajera gofta, ora vaya tajera gofta. Warra ke kanani, ora vaya tajera gofta, ora vaya tajera gofta. Mushurrona, ora vaya tajera gofta, ora vaya tajera gofta. Bolo ora vaya tajera gofta, ora vaya tajera gofta. Enggak program kenal Anjelian Kokerbande, lihat ini kan ayana tinde kawai kana rasmi na mallu ke so timo da zaka na haga kuma ofigne da lo tamane ne da ne ko ya yana tinde sa ko ke so ne me namu grama da inta haga da samanne sun ga ne grama ma da yana tinde sawanno to sa fere da ni wani ko ba dubbisuun guutuu nama taasisaa jiru hayyoon aadaan dubbisuu garuu iddoodhaa iddootti garaagarummaa qaba. Biyyoonni guddatan dubbisuu aadaa gaarii godhataniiru.
kanaaf immoo dhaadannoo dubbisaa geggeessaa boonu jedhu qabu. Biyyoonni hin guddanne garuu aadaan kun immoo akka bal'atu godha. Namoonni yeroo dheeraa dubbisuun dabalatan uumama beekumsaa kan argamu hidhaan ofiif ta'ee dubbisuun ogummaa barbaachisoo bu'aa qabeessummaa egeree dhala namaaf murteessoo ta'an keessaa hangafadha jedhama. Namoonni akkuma kitaabilee yookaan barruulee barnoota idilee dubbisan kan beekumsa waliigalaaf isaan fayyadu otoo xiyyeeffatanillee ni gorfama. Itoophiyaatti aadaan dubbisuu akka guddatuuf qaamoleen garaagaraa hojjechaa jiru. Dhaabbileen mootummaa, miti mootummaa fi namoonni dhuunfaa yeroo hojii aadaa dubbisuu guddisuuf hojjetan ni mul'atu. Manneen dubbisaa hawaasaa banuun kitaabilee walitti qabanii gumaachuu fi iddoowwan yookaan paarkiiwwan itti dubbisan banuun hojiilee fakkeenyummaan ka'anidha. Obbo Ahmadiin Muhammad Ameerikaa jiraatu. Namoota Itoophiyaatti aadaa dubbisuu guddisuuf hojjechaa jiran keessaa adda durummaan waamamu. Akka obbo Ahmad jedhanitti kanaan dura Itoophiyaatti manneen dubbisaa 22 bananiiru. Kitaabilee kanneen hiriyoota akka isaanii fedhii aadaa dubbisuu biyya isaanii guddisuuf qaban waliin deeggarsa argataniitu gumaachu. Kitaabilee isaan arjoomuun manneen dubbisaa banan kunniin kan beekumsa waliigalaaf gargaaranidha. Maqaan kiyya Ahmadiin Muhammad jedhama. Amma waggaa 20 Ameerikaa Kaalifoorniyaa bakkee Kaalifoorniyaa kan jedhame achan ture. Laayibrarii dhaabbisuuf bakkee Addis Ababaas, Oromiyaas, Affaaris bakkee 22 kitaabni Ameerikaa keessaa Itoophiyaa kiyya Faranjiis Itoophiyaan wajjin taane waa wajjaan waggaa 3 caalaa waa barbaadu goonee amma 22 kilii keessaa Addis Ababaa amma bakkee 22 goonee FC kan high school fi universidad. Amamu
keenya